namni maannaan jedha jechuu dhaabuu qabaatta. Yoom ofiif jiraatta, yoom jireenya kan kee mataa kan keetii akka feetetti marraateetiin jireenya kan kee uumachuu dandeetta. Haala jireenya kan keetii yoomirraa sirreeffachuu dandeetta. Kanaafuu iyyuu hanga dhumaa viidiyoo kana takkatattale viidiyoon kun si gargaara. Ilaa as ilaali jechuudha. Namni kan ati maannaan jedha jettee asaabdu jechuudha. Namni yoo ati rakkatteetiin jettee ayizoo obsi siin jechuu danda'a. Namni yoo ati dhibamte obsi siin jechuu danda'a. Namni yoo ati kasaarte yookaan rakkoon tokko sirra gaheetiin jedhe obsi ayizoo siin jechuu danda'a malee homata akkasiif gochuu hin danda'u jechuudha. Kan gubattu ofii kan keetiif sitti himaa. Namni du'eetiniin kan boolla hojii galee hojii awwaalameetiin jedhe argitanii beeytanii garuttuyyuu hin geegessa haga qarbii dirasii biyyee tiraree biraa deebi'eetiin jedhu guyyaa xiqqoon booda ni dagatama jechuudha. Argitee namni kan si jaalateetiin jedhu hanga ati ifteetiin jettu qofa akka ta'eetiin jedhe hin dagatin. Kanaafuyyuu ofiif jiraachuu qabaatta. Ati maaliif namaaf jiraatta? Hanga yoo amanta ofitti yoo ati amanteetiin jette waan namni siin jedhu maaltu galcheetiin jedhe as ilaali sitti himaa. Namni wantuma fedhillee yoo ta'eetiin jedhe hanga fedhes hinaaqee hanga fedhes kabajaa siif dhabus jechuudha. Garuttuyyuu jireenya ati karoora yoo qabaatteetiin jette ati maal akka barbaaddeetiin jettu ati maal akka ta'uu feetu gara fuulduratti yoo beekteetiin jette namni martinu inni bar kan amanu raawwata. Inni bar goobazeedha. Inni bari nama addaati siin jedha jechuudha. Si dhosus garuttuyyuu akka kan kee akka inni ta'uu barbaadu hin dagatin jechuudha. Kanaafuyyuu yoo ati of hin ta'in yoo ati of barbaaddee of hin argatin eenyummaallee sin barbaadu. Namni kas jaallateetiin jedhu hanga ati jabaa yookaan immoo xankaarraa taate qofaadha jechuudha. Kanaafuu waan itti amanteetiin jette raawwatu. Ati waan itti amanteetiin jette yoo raawwatteetiin jette namnillee si kabajaatiin deema jechuudha. Maaliif jennaan ati dura of kabajjeetiin kabajaasaniin waan barbaaddu qofa waan jireenya kan kee keessa si barbaachisu qofa waan raawwachuu jammarteef milkii karaa kan keetii waan arganiif qofa si kabajuu danda'an jechuudha. Gartuyyuu waan tokko sitti hima. Inumaayyuu na of gammachiisuuf jecha namaan of qixxeessuu hin yaadin. Gonkumaayyuu jireenya kan kee wallaaltaayyuu jechuudha. Sitti hima. Namaan of qixxeessuu jammartee jennaan jireenya kan kee dhabda. Gaafa namaan of qixxeessuu jammarteetiin jette maal akka jettu sitti immoo gaafa caalteetiin jette yoom duubaa dhufaniitiin isaanummaan na caalan akkamumatti ashannafuu qabaadha jetta. Gartuyyuu gaafa isaas si caalan hoo akkamumatti isaan caala jetteetiin osoo yaadduyyuu jireenya kan kee mamiidha yookaan immoo abjuu keessa akka jiraattu si taasisa jechuudha. Kanaafuyyuu ati of ta'i malee nama ta'in jechuudha. Jireenya namaa hin laalin jireenya kan kee laali jechuudha. Yoomillee taanan jechuudha. Kan namaa laaltee yoom na caalan yoom isaan caaleetiin jedha jettee inumaayyuu gonkumaayyuu kan namaa jireenya kan kee keessa hin galchin waan itti amante qofa raawwadhu kan namaa osoo hin taane kan kee jiraadhu. Nimi namaa yoo laaluu jammarteetiin jette maal akka jedhaa ooltu sitti himu har'a innis maal raawwate maalirra jira sa'aatii ammaa kana keessatti yii maal milkaa'eef maal ta'in kasaare moo argate maalirra jira maal milkaa'atiin jira. Osoo jettuyyuu jireenya kan kee ni fixa jechuudha. Kanaafuyyuu gammachuu argachuu inumaayyuu hin dandeettu. Inumaayyuu. Kanaafuu eenyuuf jecha ati hoo namaan of qixxeessita? Maaliif of yeroo baay'ee jireenya biyya ormaa keessatti maaliif akka of wallaalleetiin maaliif of gammachiisuu dhabnee jireenya keenya mara gaddaan jiraanna isinitti himu nama gammachiisuu yaanna ofii keenyaaf osoo hin taane namaaf jiraanna jechuudha. Waan namaaf jiraannuuf immoo ofii keenya of wallaalleetiin nama qofaaf waan jiraannuuf jireenya keenya dhabneetiin jirra. Kanaafuu nama jaalattu yoo raawwachuu fi heddee beetasabni yoo ati gargaarteetiin jette daarii hin qabu hin barbaada. Goddanyaa yoo ati gargaarteetiin jette daarii hin qabu inumaa sirraa barbaada. Argachuu fedha yeroo mara inumaayyuu hin dhaabbatu jechuudha. Ati gartuyyuu namoota jaalattuuf macarrashaa qabaachuu qabaata. Wanta ati gargaarus qabaattu. Yoo nama hin gargaara yoo nama hin gammachiisa jettee yaaddeetiin jette ofii kan keetiin dagatini yeroo maraayyuu akka gadda keessa jiraattee harka qullaa hafteetiin jettu hin dagatin. Akka kana taatee macarrashaan kan kee bushaa'u jechuudha. Macarrashaa kan kee yoo mi'eessuu barbaaddee mootuyyuu har'arraa qabiitii akka viidiyoo kana dhageettee jammarikaa maal eeddaree ofii kan keetii of gammachiisuuf jechuudha. Sitti hima. Beetasabni bari har'allee wantuma ati qabdu se'eetiin hin jedha jechuudha. Ati garuutuyyuu jireenya bushooftuu tana keessa teettee jireenya akkaan nama jibbisiistu tana keessa teettee isaan gammachiisuuf yaadda. Isaan garuutuyyuu jireenya kan kee inumaayyuu namni siif jiraachuu hin danda'u jechuudha. Jireenya kan kee eenyummaalleen siif
jiraachuu hin danda'u. Kana immoo beekuu qabaata. As laalaa isinitti hima. Ati yoo ol jetteetiin hin jettee namni si jibbuu danda'a jechuudha. Kun himmootiyyuu fakkeenya guddinaa akka ta'eetiin hin jedhe hin dagatina. Eenyummallee yoo si jibbeetiin hin jedhe garuttuyyuu jireenya isaa keessatti yoo ati karaa milkiitirra jiraatte akka kan kee ta'uu akka inni barbaadu hin dagatin yoomillee taanaan jechuudha. Kanaafuyyuu ilma namaa gammachiisuuf hin yaadin. Foon kan kee osoo cirtee kennitee fi ilma namaa gammachiisuu inumaayyuu hin dandeettu. As laalisitti hima. Ati of ta'i kan namni akka fixeensaati yoo darbitu arguu dandeetta jechuudha. Yoo deebitu immoo dhabuu dandeetta. Nama amma osoo kolfitu argitu osoo inni kolfu argituyyuu booda mootiyyuu kan inni fuula guuree akkana ta'eetiin hin jiru arguu dandeetta jechuudha. Namni hadhaa ati abdatteetiin hin jettu booda hin mootuyyuu as hin beeku kas hin jedhu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu ati hoo eenyuun gammachiisuuf jecha jireenya kan kee wallaaltare maaliif of ta'i ofuma ta'uutu caalaa jireenya ofii keessatti jechuudha. Wanti akka of ta'uu kan nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuyyuu gammachuu namaatiif jecha gammachuu kan kee ashawaa itti hin naqin. Of gammachiisii geessi namas gammachiisuu yaadi. Yoo san ofii kan keetti milkaa'ee geessi namas milkeessuu yaadi jechuudha. As laalisitti hima. Namaa fi fakkeenya ta'i harka nama har'a yaaddee fi nama har'a gammachiiseetiniin boru gammachuu argadha jechuu osoo hin taane gammachuu hin argattu booddeen kan kee jechuudha. Gammachuu maayyuu hin argattu jechuudha. Kanaafuyyuu ani namaaf fakkeenya ta'uu qabaadha waa mara argee jira. Jireenya baradhee jira. Jireenya waan akkam akka nama gootiitiin hin jettu ati kan kalee isaatira har'a hin jirta jechuudha. Maaliif jennaan namni biyyaa wayiitiin hin jedhe waa baay'ee barateetiin hin jedha waan ta'eetiin hin jedheef jireenya wanta isin barsiisin hin qabdu waa baay'ee barateera. Garuttuyyuu fakkeenya ta'uu fi qabaatta jechuudha. Yoo ati har'a sarratanyaa taatee osoo akkana daladduu galteetu mallee sarratanyummaatti deebiseetiin jette yoo barus obboleeyyan kan kee osoo ati fakkeenya hin ta'iniif osoo ati barumsa qabatte kana yookaan himmootii osoo wanta akka itti fayyadamee harka qullaa hafteetiin sammuu kan keetillee dhabdee waa mara dhabdeetiin hin jette yoo ati harka qullaa hafteetiin hin jette eenyummaallee fakkeenya ta'uu fi hin dandeettu eenyummaallee si jaalachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu ati dura ofii kan keetii gammadeetii kaayyoo kan kee galmaan gahii sin jechuudha. Of ta'eetiin waa mara isaanirra dhaabeetiin hin jedhe na jibbanii bar jechuu dandeetta. Si haa jibbanii muka tokko bari gaafa inni xiqqaa eenyummaallee hin jaalatu garuttuyyuu maaliif akka hin jaalanne haxiris ta'uu hin danda'u gaaddisas ta'uu hin danda'u eenyummaallee midhatee hin laalu garuttuyyuu gaafa inni guddateetiin hin jedhe eenyummaallee ilaalee arguu danda'a jechuudha. Fagoos yoo ilaalan hin argama. Haxiris ta'uu danda'a gaaddisas ta'uu danda'a. Garuu ka barbaade ni jaalata ka barbaade ni jibba. Abbaan fedhe si haa jibbu namaaf hin jiraatin. Abbaan fedhe si haa jaalatu taqabbalee kas jaalatu. Kanaafuyyuu ati ofii kan keetiif jiraadhu. Namaaf ciisuuf jecha garuttuyyuu ofii kan keetti haa jaalatan jettee gadi hin jedhin. Ati gadi jechuu hin jaalatin as laalisitti hima. Qamadii yoo facaafteetiin jetti qamadii haamatta. Yoo xaafii facaafte xaafii haamatta. Yoo kanneen maraayyuu facaasin garuttuyyuu aramaa haamatta. Macarrashaa kan kee nama gammachiisa jettee yoo addatiin jette aramaa sana haamatta hin dagatin jechuudha. Kanaafuyyuu har'arraa itti yaadi osoo sirra hin gahin sin jechuudha. Waan tokko si barbaachisa. Waan kanneen mara milkaa'uudhaa fi oolmaa kan kee jijjiiruu birrii kan kee maal itti balleessaa jirtu maalirra akka raawwachuu barbaaduu fi maalirra akka balleessaa jirtu beekuu. Nama siif ta'e wajjin oolu nama ati hin dandeettu uma takkaayyuu raawwachuu ati yoom jireenyaaf uumamteetiin jette ati maal kan waan akkasii san jammarteetiin dhiistee miti nama siin jedhu wajjin hin oolin. Kanaafuyyuu hiriyyaa kan kee hiriyyaa gaarii yookaan himmootuyyuu hiriyyaa yaada kan kee daggafu ta'uu qabaata. Nama siin dandeettu ati uma takkaayyuu raawwachuus hin dandeettu siin jedhu wajjin ooltee oolmaa kan kee hin balleessin. Kanaafuyyuu waan kanneen namaa akka fixeensa ganamaati. Yoo darbitu arguu dandeetta. Yoo deebitu mootuyyuu hin argitu. Kana isiniin jedhu mootuyyuu isin ajaa'ibe nama ammaa tana osoo kolfu argituyyuu booda mootuyyuu kan fuula sitti guuru argita. Nama ammaa tana na abdadhu si cinaa jira waan maranuu siin jedhu booda mootuyyuu anis hin beeku kastiin jedhu arguu dandeetta jechuudha. Ilmi namaa akka xilaati. Xilaani yoo aduuni lixxeetiin hin jette ni barbaadamaa hin barbaadamu yeroo aduun jirtu qofaadha yookaan immoo hin cufama. Namni yeroo ati gammachuu qabdu qofaadha kas si barbaadeetiin hin jedhamu waan biraa hin isaan galchu.
Wantummaa fedhe si haa mudatu jireenya kan kee keessatti waan maraayyuu kan facaafates kan haamatu si qofaadha rakkattus rakkoo san keessaa kan bahuu danda'u si qofaadha. Kanaafuyyuu ofii kan keetii of gammachiisi sin jechuu barbaada. Namaaf jecha gammachuu kan kee hin dhabini ofii kan keetiif jiraadhu. Akka booda gammachuu dhabdeetiniin harka qullaa hin hafne sin jechuu barbaada.